Dabballoota saniin tumutti jira. Dabballee isaa wayii beekanii dabballoota jira. Dabballoota bobbaafaman. Faannootu maallaqatti kenna amantii fakkeessanii bobbaasan. Waan gosaa dubbatan fakkeessanii bobbaasan. Namni gosaa dubbatu gosa fi boo'an. Afran kalloo obboleessa murawwaa bareento. Obboleessa humbannaa bareento. Yoon gargar baase boo rabbina haa cufu boo. Bootan benziilaan if gubaamii boo shanyii xiyyeef facaaseen. Wallaahi billaahi. Benziilaan. Yoon ilmaan macaatillee isiniin gargar qoodee baase. Boodeem jaarraa abbaa gadatti benziila naquudhaa bare boo. Boodeem boo bakara waare benziila naquudhaa bare boo. Maal haasoo Leenjisoo diigatti benziila naquu jechuudha bare boo isin facaasu jechuudha. Abbaa Jifaarii benziila naquu jechuudha. Isin facaasu jechuudha. Na biratti. Kunoo baaroo tumsaa benziilatti naqu Taaddasaa Birruutti benziila naqu jechuudha. Hiikni isaa na biratti. Sheebuu Shiraan niyyatti benziila naqu jechuudha. Roobaa Gaamotti benziila naqu Wadaay Galma Kormoosatti benziila naqu jechuudha. Isaan kanarraa abbootii teessanirra namni hin jaalladhu hin jiru. Waan isaan hin godhin abbootiin teessan waan hin godhin isin irratti hin taasisu. Irbuu sabaatiin na facaasa. Na baartiyan. Qaxariif hin cabsinaa waan san keessa seentaniif. Cimseetiin isin hubachiisan. Kolkoleedhaa wajjin kolkolee waan akka siyaasa wajjin illee hin seenina. Kunoo isin duraan taa'ame. Kunola yoo bareedinaa nuura fakkaataa isin duraan ta'a bar. Heeji. Kunoo yoo maraatummaa hongan qabu ka dhugaati. Fayyaadhaa wajjin na rakkisinaa gaa'oo. Namni fayyaa qabu gartee waa takka waan isin irratti ta'e hin qabu akkuma barbaade isin godha akkuma gartee fincaansa. Maradlu namana, maradlu ntalanana. Tauro nashidaa fi Mario nashidaa fi jinijaan kan beeku. Zikri rabbiitiin beeku gara rabbina injina inje qofanja banja uudibsanu. Takaase dabbaasanii nashidaa milaamin na injetu fi jinijaan kan beeku. Waan barbaadeniif boarsi. Zikriidhaan beeka hoggaa rabbi akkanumatti isaa hunda yaaman ayyamaan yaamta rabbi akkanumatti yaaman hoggaa taaniif yaamta jechuudha tanuma hubari sauma barbaadde hunda qaateetuma akkanumatti qaatee hin iyyin nuti akkatti yaamtu si garsiiseetiin jira jaalalaan yaamiin siin jee hoggayyoo hooma azaabaa haasawaan ooliin nashiidaa ta'e keessatti hooma du'aa haasawaan ooliin jaalala faarsi si garsiifnee jirra warra dinqisiifannu si kaayeetiin jira barumsaan kaaye sirbaas. Yoo walaleessite kakka alamaa ta'e. Kunoo si garsiisutti hin jira. Kolkolee uma ga'uu halkanii guyyaadhaa waan oolin. Kunoo laali si garsiisutti jirra. Akkatti jettuus sagaleedhaan leenjiidhaa deem qaree. Kitaaba libirraadhaa takka alamaa sii keenya jechuu keenya. Tamanzuumaatis abbootii teenya karaa sheebbaar cululfaa. Sheekota abbaa'eefaa, sheekota galamzoofaa takkanatti si kufuffiftu. Shedurri basoba. Tamarri mangara nama soft. Wai. Tambiya gara guddanne jechuun keenya oomallee injifamin hin qabnu jechuu keenya. Yoo faarfannaa taatees akkas faarfadhu si garsiifnee jirra. Waan hiika qabu. Waan maanaa qabu. Waan bu'aa namaa qabu. Dubbiin caamma nuurjee dubbii rabbi jee jaan. Dubbii rabbiin jiisaan jee caamma nuurjee jettee sharqii maghribiin itti amante akaakiyyee kiyya dubbataaf booranaa bareentoo.
Kajechisaa tokkicha kitaaba dhibbaa. Biyya tanatti illee ummata waamii kan siyaasaadhaan diigan kanuma jaaru halkanii guyyaa takkaanatti nafneen isiniin jee bara. Barboo ilmaan isaan caccaalu ka daa'iman fakkaatuun qabaa baran. Ilmaan daa'iman fakkaatuun qabaa barbareedinni isaanii. Hoggaan kana hunda ta'e. Ani ilma shanyii warra guddaatii bara. Akka nama shanyii hin qabneetii miti. Barsilaa kaniin itti bobbaasee gartee lagaa waash kanaan silaa isii guuree alama kanarraa fixu laga raammis kanaan addunyaa tanarraa isii fixu. Haroo maayaatii fi har'a carcarirra garagalchee isii ukkaamsu. Akka waan humna qabu duuta akkatti naa wajjin loluudhaaf gaggaarrinfatti tana gaalee naatutti kaa'ee. Ol! Buree! Nuu miti loon keenya afaan Oromoo beeka. Gurraacha keenya gurraacha ol. Hoggaa abbaan keenya jeen ol qotaa. Diimaa gad. Hoggaa jeen gaduma qotaa. Irfii keeysa gartee harkoota keeysa hin daddaaku. Afaan Oromoo dubbata loon keenya. Harreen teenya waraabeysiin nyaatu afaan qabdi. Waraabeysaa hojii taphatti harree teenya abbaa fedhee beeka. Harree biyya teenya waraabeysaa hojii taphatti afaan qabdi. Deemtee laaluu dandeessaa jechuun harree waraabeysi nyaatu miti. Walaloo barreeffattee taasisaa waraabeysaa dheetu. Akka harree namaa. Haasawa aadaa teenyaan beeku namni. Nuti asoosama rabbi nuu kenne tana barachuuf gaamata 500 sooma nu barbaaddi. Abbootii teenyaa amata 35 soomanii hangasitti irraa guute silaa wanti amata 500 barbaaddi gaa'ee. Amata 35 sooma nu barbaadnan haasawa nuti haasoo inu qonna kottuu bari. Asoosama janiin gaawaarii daadhaa afaan arabaatiin. Hoggaa rabbi kaasii nuun jeeni haasoo inaa keessaa guurratta jechuu kiyya luk tiriisi dura gannaqe. Luk tiriisi dura gannaqe. إيش؟ لوكيتشيغيا فولان بربادان عنجي لوكيتشيغيا فولان بربادا جي ميزين التياغر سيسو مراسيو تنام مقالا لكي لوكيتي بيتي في فوسيسي لوكيتشيغيان هذا مناتين بربادا خبان تهين عن جنان فولان بربادا جنان غاجي مقالا دكي غافس لكون كرشي تكا تكا لكو بتيفي إنماو لكتي تكامتي لكو جغية لكتي لمان فوسي سيجتشو هون وسيفي دي لوكيتشا خيا جيتين لوكتي قراتي دافي لوكتي هديك النيف فوسي سيجتشو لوكيتشا خيا غون لوكو اولا خيا امتا مارا تو كوجرا دوروفا دوريتيفا إساريو جيساي بومي achi dhaqee dooritti fuudhee kute. Yaa muraasayyo. Dooritti jalan kunneeree hanganumatti lukkuuleen gaatanii nanifu isa fuusisee dhukkubsatan gaa qinqiniin nyaate. خلاص تكرر لما يسود دي فولاتين دكتور لكو برجعي سيجتشو أكا ولا نوف دكتور دورو بلا سلا دكتور لكو ولا نجو قوامي جارتيزا
Doktar Lukkuun dooritti jala deemnaani lukkutti isaa fuudhee doktar Dooroo bira geesse. Doktar Dooroo, Doktar Lukkuun dooritti tee jala kutee atis wallaaliif hin jeen lukkutti isaa milmeeni qabdaa'ee biciqii. Biciqii ni beeytanii mi biciqii? Doktar Dooroonis tana waa wallaanuuti dawaan siin jiru kaalaa gabbaa'uut yaada jiru qaba. Naatu fuudhaa na bira dhiisi jennaan duudha maltii. Du'uurra gartee yoon qaladhee nyaadhee wayya je'eetiin lamaanuu qaqqaladhee nyaadhee jechu Doktar Dooros qullaa hambisee Doktar Lukkuu Hiyyaas kaniin duraan jaartii na fuusise jennaan lama fuusise nyaadhe lukkuu lamaanuu qaqqaladhee jaartii isaanii duraa fixe. Akkasitti qullaa hambisee jechu Dooroo fi Lukkichaas. Kalas mabtee na'u. Hai. Achi deemee iyyaga. Maja kunis. Ish ifjajal kormaa lukkuu. Iji of dhaadaan kormaa lukkuu. Ani yinaan addunyaan bilisoomte jaabar. Tanaafiin isaa galaasee bar. Ishanyitiyya. Tanaafiin isaa galaasee bar. Achi utaalanii Doktor Dooroo maanis. Go. Kunis. Wanni isaan akkas godhataniif lukkittiin duraan jaartii dhajee buusise duraa qaladhee nyaadhe jaartii isaanii qullaa isaa dambise ka fooyyee etaa abbaatu akkam jettan boyse akkasitti gaafanii qullaadha dhumarra Doktar Dooroo fi Doktar Lukkuunis qaqqalamanii dhuman jechuu. Isaanii numaa'u Minilikii fi Haile Sillaaseen nyaate. Silaa'uu gaa lukkuma takka biiti lukkuu takka laaqanumaa fi hiraata nyaatti. Kanneen lukkuu takka torbaan nyaatan jechuu kiyya nama dhibbaan. Akkasitti Dooroodhaa fi Doktar Lukkuu nyaataniin siin jee. Mee isinitti agarsiisu. Amma deengaddaniin barreesse. Aboo manaamaan Minilikii fi Haile Sillaaseen natti dhufanii. Nyaata si afeerruu naan jaanii. Ummata Oromootiin gaafadhaa jeetiin hirribaa biraa dammaqee jechuu manaama san dhiise. Dhufeetiin halkan keessa isinii barreesse. Aboo nyaata si afeerra naan jaanii. Minilikii fi Haile Sillaaseen manaamaan natti dhufanii. Deebi'ee rafee wajji nyaadhuu yaa Oromoo naaf ayyamtanii. Akka seera keessanitti haraami moo halaalii Haile Sillaasee fa'aa wajjin manaamaan nyaata nyaachuun jeetiin isin gaafadhe. Xiqqoo gara laaftanii mi? Jarri gartee wanni nyaata na afeereef. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Himeetiin jira bar ganama Selindiyoon irra isinii kaa'ee bar. Fayyaalee isaan baana. Fayyummaan kee kun maaliif? Na dibdaa bar. Na dibdanii bar. Istaayil akka kiyyatti uffachuu beekamoo. Akka kiyyatti beekamaadha mooti. Akka kiyyatti goota Oromooti moo. Goota addunyaa kanaateeti. Anuma arkitu kanatu maraatuu tanaan.
Abiyyi kana barcuma gubbaa sii kaa'e muummicha ministeera sii godhe. Majlisa kana gubbaa kabbootii ta'e kaa'e me. All eyes on me. Bococoo ofirraa dhiqii yoo na arguu baatte yoo na beekuu baatte. Tiraakomaa qabda waan ta'eef kaarooti nyaadhu. Malee namni tiraakomaa hin qabne. Hai, mootummaan Ingilizuu waa meeqaan na eega mootummaan na eega as keessattuu kana nagarreeti. Na eega na kabaja mootummaan alamaa kun guddaadha Ingiliz jechuun jannata addunyaati bara. Silawaan kana si hojii taa'ee naasa'uu bara raapparaa bara maameen. Hai, ammucaan na biiraapparaa bara. Mena dhageessaa. Daqiiqa takkittiin si hojii haasa'u yoon konsartii takka godhe miliyoonaan qabaa bara. Dooraan hin beektu. Waan hin sii kaayuu kanan harkattu. Waan inni iddoo sii godhe kan akkasitti hin fakkaate. Takkaa waan hin sakraanii takkaa waa duddugee no. An sakraanii kiyya maleekaa nabiitu farshoo jannataa na obaasa ana. Jibriila. Akkasitti fakkaate. Maybe jaalalti ta'e. Maybe dhugaan. Malee obboleessi kee am cool abbaa fedhen na beeka. Ana zannaachi Oromoo namni ijaan nan argona. Ummannummaan keenya kun as keessatti ni maraataan hoggaan dubbaddu bara sittis mana namaa hoggaan dhaqi. Akkaataan itti haasa'u san kaawwayin beekaree osumaan haasa'uutiin ol na kaaftee lolaa miti. Hoggaan dhaabbadanii ilchanii bar maasha Allah jaanaawwan kun haadhotiin teessan taasisa jirtu miliyoonaan jirti. Taqutaa hundaa. Hoggaan an fincilee lolee garagalee huunis yaa kadiiroo. Akka malee na jaalatanii beekee. Ittiin dhaqu raayin baqadhaa. Bilbilan kaasunaan jaa yookaan ayaamanis dhaqeetumaan kanuma isaan nyaata beeka. Wali qabanii kabajamaa keessa jaanan kabajamaa fi jinnishaan kan yaadachuun beeku. Uummata keessa ba'aa ta'uun fedhu. Ameerikattis na beekan asittis na beekan. Because an nama wajjin personally ana basharu mislukumittiin walii gala jecha rasuul irratti. Na kabajuu qabda siin kabajeessu. Kana si barsiisuuf jaalala si barsiisuuf. An saba kiyya irratti aangoomuu barbaaduudhaan miti kan hin deemu. Bilisummaa teetiif qabsaa'aa akkamittiin sirratti mootii ta'a jeetiin yaada. Siigalee sirratti mootii ta'uufi miti yaada. Yookaan nuti. Atis nama birratti mootiin godhi lubbuu teetuuf irratti mootiin godhi rabbi malee. An lubbuu tiyyaa sin sodaadhu namaa sin sodaadhu. Kanaaf maraadhu nama na jee Dr. Zalaalama Abarraa maraattu fayyida. Kanaaf ana Yusuf ilma boollaatii jeen ilaal. Sayyidina Yusuf Sayyidina Jibriiltu gorsee bar. Ana Yusuf ilma boollaatii jiini malee ana ilma nabi Yaaquubii jettee yoo shanyitee himteef nabiyyi ta'uu si beekanii si nyaatanii jeenii bar. Osoon fayyaa ta'uu kiyya himee fi aqila ta'uu kiyya himee fi wallahi na nyaataan siin je maraatuun tiyya moo waan isiin naa goote moo du'a hoggu torbaa abbu torbaa jalaa na baaftee asheenyi tiyya. Biyya tan akkaan dhugaa keessan kana dubbadhuuf rabbi na fidee as na kaa'e. Hoggaan qabsaa'uu bar mootummaa diiguufi miti abiyyaan gurraa kaasuuf I am Kaafao, I am Abao, I am Badhaadhinaa, I am America, I am British, I am Europe, I am Asian, British Shalom. Abao rice dhimman qaba. Bu'aan irraa qaba. Kaafaa rice bu'aadhaan qaba galataas qaba. Badhaadhinaas bu'aan irraa qaba. Hunda sii dhiigaa hin binne malee kan bishaan hin binneedhaa miti. Kiristaan irraa dhimman qaba. Qeensi irraa hin baane. Pheenxee irraa dhimman qaba. Dhiigaan hin pheenxee fidee barboo. Dhiigaan.
dhiigaanin ortodoksii fite dhiigaanin waaqeffataa fite dhiigaanin muslimummaa fite wanni ittiin dhiigin tokkoon kee dubbachuu hin dandeessu jechuudha lakum diinukum waliya diin jechuudhaan afaan keessi cufeetiin jira jecha rabbiitiin callisi. Isin immoo warri keenya kun narraan cinqaminaagaa I am okay. Silaa isiniif galtiimi. Sanyii faatuma dirgimu hin baana. Sanyii faatuma dirgimu. Isiniif galtiimi. I am okay obboleessa keessan. I am okay. Naaf beekan. Kunoo Dr. Abiyyi faan naaf beeka. Kitaaba naa barreessee jira. Satatti jee marataa kaayyoo. Satatti kitaaba Dr. Abiyyi jiru san naaf barreesse. Deemii gaafadhu. Jawaaris naa barreessu jira kitaaba. Unoo Dr. Zalaalama barraa tokkos kitaaba naa barreessu jira jechuu. Dr. Zalaalama maraadhu nama na kitaaba jiru. Dr. Iyyoobaa fi Dr. kan inni engadda boosisinii godhe doktoroota gurguddaan. Nama akka gosa kiyyaa kana rabbiin namaa kenna malee shanyii katiyyaa tana qabrii keessatti isin agartu samii gubbatti isin agartu duniyaa gubbattis abadan hin argitan abadan kutaan 11 kulliin kee gara kaaniin artiidhaan ilmaan kiyyaatu artii barbaada. Artistoota addunyaa gurguddaan godhuu barbaadu. Koshaan shula godhuu barbaadu. Barreeffama gurguddaa warra barreessan aktaroota gurguddaa warra barreessan. Eega ta'uu barbaadan gaa kun olaa takkaan dhabbaa keessanii anjuu tana ja'an jeen ijoollee tiyyaan. Ilmaan Oromootillee nashiidaa sunota akkanaa baasa. Tanuma akkanumatti asirraa iyyitan osoo hin taane akkasittiin isin inji ammaan tana gaa'unoo taa'uttiin jira. Alhamdulillah Allahun qaba beekadha narraa yaadina. Naa milkaawa biiznillah. Ananga Allahun kiyya jiru. Duniyaa irrattis akhirattis waa takkan ta'u kana Allahu kiyya baallama naa galchee naa galee jiraan. Wanni irraa barachaa jirtu fi hojii barataa na godhuu barbaaddi. Tanan ayyaminiif yoo dhiira teessan gootummaa dhiira teessanii barbaadan immoo kunoo deem keenya laalijiin warra oromummaadhaaf kutee dhabame warra diin rabbiitiif dhabame qurxii warra sitti himu jiin deemi himiif waa'ee keenyaa kaakiyyee keefaa himiif maraatummaan kaayyoodha maraatuu gartee saba kana maraatuu diin rabbii rasuula irraa hin dhaale rasuula kiyyaan maraataa janiini eeyji maratu din islamin ba nabo rasul kiyan marata janin ajin dale rasul kiyan rain dale umar rasul kiyan jannan jan I don't care about me ajang ka ba kannen warra rabbi hu garte maryam jarti godef mo kana rain aja ka ba namarra tanawan din islam baka diba ko de rain aja ka ba wallaltu wan oromo dibbati ko de debidurra alama kana gutuna kisha se khayyateti na kisha se khayyate akhiralte hai uno bagiya jaraba gada farrain achidale chu dibe biranga bu dibe samuti miti dibe ntiye dibe hunnati dibe onne biyang garagal chabalala kiwati yoga dibe ntiye sunna kate bampede na kabundande asitina dadda banjechu abampede na kabundande no yalas dubachundande biya keessatis asitis abba fede nabe kabar biro fede dagetin presidenti kana rarrasa barbo gafonni sunna kate dibe ntiye sun tanab biya tana keessatis ninta abba fede sinjenu mankalla na terkitukun
na beekan. Tokkoon isaanii na beekanii jechuudha. Kanan beeyne tokkolleen jeneraala ranga ministeeratti Kadiir hin beeku naan jedhe. Waa takka darsa guurratee karaa akhiraa deemuu qaba kamaal duniyaa irraa godha. Ana Kadiir rabbiinuu beeku. Kadiir rasuulinuu beeku. Kadiir jibriiluu beeku. Kajinniinuu beeku. Kafaranjiin beeku. Kaalamni beeku. Kabaarri beeku. Bineensinuu beeku. Hin beeku jechuudha jechuudha. Hooy! Mogon! Kitaaba si keessa haqame ka sammuu ta'e keessa baadoo no dash vacuum zeeroo maal zeeroo gadiin maal zeeroo illee lakkoo isa akkas taatee jirte jechuudha dhamaate if wallaani if wallaani. Anu mammootee gartee jalatti hin gasidha hanga quuftutti hin siima kiyyaatti shanyitti yaa katabattu. Katabadhaa naa isin taqutaa kudha tokkotan. Ana obboleessa keessan shikirkiri kunoo gaa gosa kanatti hin kaayamee gosa kanatti hin isinii uumame jechuudha. Gosuma kanatti hin isin baase. Tolee. Kanaaf isin dargaggoof shamarraniis isiniin heerumsiisa isiniin kenna. Kunoo akkumaan Sumayyaadhaa fi Sumayyaa Dubaayii fi Zeyinii Dubaayiyyee kunoo Iswiidiin biyya Awurooppaatti isii kenne. Jaarsa wajjin dhufte hedduun akkasitti kennee jira jechuu isinis isiniin kennaa jechuu kiyyaa. Achi gubbaa isin kakkaayyadhe abshiraa isiniin gurguddisaa jira jechuu kiyya. Gosumaan natti waliin nyaatina. Gandaan natti wal bashannana. Dhiira gartee kushaasha keessatti isin laayixutti isin dhiyaatina. Akkasirratti waliif hin galuun. Akkasitti isin hundi hiriyoottan kiyyaame. Akkasirratti waliif hin galu. Shamarran dhiira kushaasha gootos. Dubra keenya dhiira kushaasha godhus itti namanu akkasitti yan. Kalas kabajaa akkasitti oolu. Yoo waa qabaachuu baate kabajaa sitti oolu qaba. Akkanumatti akka saree maraattitti kanatti olii gadi nutaaleen xallisii dalagadhu. Kootu nutti. Miliyoona ol. Daa'iman dhiisii uwwisu makiinaa sii bitu. Miidiyaa kana gubbaa. Kana kaasitti hidhatee ni kaasitti hidhatee maatii ta'e irraa si fuudhu. Namni si jaallatu ragaan isaa ni kaadha. Nama si jaallatu ragaan isaa ni kaadha. Namni haadha abbaa kee gartee ni kaa jechuun kabajaa haadha abbaa jechuun malee waan biraa jechuu miti. Kabajaa haadha abbaa keetii qabaachuu isaa wanni beektu maatii ta'eetiif akkasitti maatii ta'eetiin gargar si hanqisa. Sitti taphata akka gubbaa akka ilmoo abbaan qabneetti. Dantaa keetii kaa an obboleessa kee sii dhaame akka ilmoo abbaan qabne sitti taphatan siin jedhe sanboota. Nama si jaallatonni beektu inni kadhan beekta. Dubbii gabaabaadha. Nkaasitti hidhachuudha. Deeman layyaa maan seenne inni yoo barbaade. Atillee waliin. Akka biraan agooma qabdan. Akka dooroo sanii fi lukkittiidhaan ati hin ta'inaa jechuu wayya. Sinimne. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam sayyid al-bashar mutakabbir. أحد ملكا وربي سنا ملكي سو بإذن الله أكو مغا فين فدتي نو فتاتي نمان ديمان بلالتي ديبيني غامال واغو نو نو كنا تتاني تنيه نكاباني أكونو أما تنا غباني أصو مدا سنوم فايين Somalia jirta achin nagarte
Bakayyuun mul'adhaan addunyaa tana gubbaarra bakkaan irraan hin mul'anne hin qabu. Namuu bakkuma adda addaan na hima kuun hirriiba keessatti illee na hima kuun akhiratti na hima. Kuun duniyaatti na hima kuun samitti na hima. Bakkuma rabbi na kaayan deddeemaan siin jee. Dubbii warra keenyaa kun ulfaattu kamalee ulfaattu. Baaraan namni daakee keessaa bahuu miti firraa dhiisi. Firraa dhiisa. Baara guddaa. Baaronni kashaashillee naasoituu biibar. Haasawonni kashaashillee naasoituu biibar. Haasawa biddeenaa fi waxii kana moo. Maariyoon asii baatee gosti amaluu kutaa asii komandoo kadhatee gosti harar keelaa noolee lakkana taatee ituun akkana ta'e haala akkana ta'e jimma akkana ta'e maariyoo arsii fi olla ol fixanii harargee fi jimma wal fixuudhaan si komandoo fi arsii wal fixanii booranaa fi harargee wal fixanii jimmaa fi wallagga wal fixanii walla wajjin dam wal godhanii shawaa fi tulamaa fi karrayyus wal facaasanii wal harcaasanii hoo harargeetu caala shawaatu caala maariyootu caala maari kana gaazoo inni immoo anis barsiisu kana baradhu haasa'u iccitaa waate secret kana gaamma haasa'u inni tiktook irraa dhiirtii isin jala deddeemtanii fi dubri isin jala deddeemtan dubri babbareedaan kan inni tiktook gubbaa si kaayu istaayila san qabadhu waa dana shadduu si jedhama keetiin na shaddii tatannas tus kootu istaayila san itti godhadhu addaa ta'e uffadhu mataa kan kee qullaa natti dhufin keetus qullaa kottu way dhiira gentle ta'e tanaa bartanii sitti himu bara na hojii isaa eeboomika way na hojii isaa eeboomika siin guddisuu deemaa bara dhimma qiyyaame ane waa takkallante tiktok illee na godhaa wayin jaa wayin qabaan tiktok hin qabu bara tiktok hin qabu youtube hin qabu wallahi rabbiin na dhagaadhan qabu an waa takka isin irraa kadhadheen beeku abbaan kiyya deengadda akkasii dhukkubsatanii achirraa na dhukkubeetti mana hakimaa kana taa'e abbaa kiyya niin jaaladha tuminsa kaleessa abbaa kiyya tumaniititu rasaasaa keessa jira abbaa kiyya abbaan kiyya narraa Allah bin martu abbaa kiyya qabalee jaaladha abbaan kiyya awliyaa rabbiiti awliyaa guddaa rabbiiti nama moo abbaa kiyya hundi ni beekan fagoodha akkasittiin maaliif haadha malee na guddisee miisumaan qabaa miti haadhaafis abbaafis isaan qabaa inni gaa'obboleeyyan niin qaba abbaa kiyya immoo waan biraati akkasittiin isin garsiise naa gargaara wayin isin hin jee bidaa maallaqa mariyyoo oromoof qabsaa'ee isin hin jenneer no durgoodha warra isinii qabsaa'u miti mucaa boonaadha nuti shanyii boonaadha beelaan asin dhumna malee osoo nyaata nyaachuu baadhee akka nama nyaata nyaadheettiinan shanyiitiyyaa maqaan bada oromoo maqaan bada jee miidiyaa gubbatti zeeta afaanitti dibadhaan siin jee kunoo qaniin barandaa irraa mat tokko gale dubbii rasuula kiyyatti mana kiyya hunda facaasee mootummaan ingilizaa jiraatu kunoo ijoolleen teenya manni asiyaa jiraatu akkasi qabanii masgiida taa'eeti masgiida tokkos bitee fi uummata kanaas jaarradhe egaa ijoolleen teenya tasii komandootiis jaalii maraatanii hawwanii manguddoon hunoo as keessa jiranii guutuun oromoo as keessaa maraattee cina kaayanii siin jee bakka san hin jiraa samiin jiraa dachiin jiraa sin beeku jechuu eega rasuulli rabbii kas ta'an san gubbaan as deebi'anii obbo Dibbee fi obbo Bidaa'iin rasuulumaan ammana kiyyaatti bee zeerootti galee itti carqaawee kana akka Bilaalitti barandatti itti galee kana biyya Ingiliz jannata keessatti ani mucaan dargaggeessi bareedaa maal fakkaatu Bidaa'i jeen rabbiin boollatti siyaana quubii iznillaahi ta'ala